Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo karaaf kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kabajamoodhaa fi jaallatamoo obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Egaan nagaa kootti aansutiin guyyaa irraa kanaa dhugaa ba'umsaa fi akkasuma mudannoo obboleettii tokkoon isiniif qooduu barbaada. Dhugaa ba'umsa kana dhaggeeffachuun irratti chaanala koof haaraa wal taatan sabiskiraayib gochuutiin maatii kootti dabalama. Maatii koo taatanii kan jirtan immoo viidiyoo kana sheer gochuutiin obboloota keessan obboloota koo naaf dhaqqabsiisa. Sababbiin isaayyuu wanta yeroo ammaa wanta salphaa fakkaatee dhaloota hedduu dhaali kanaan. Kanaaf dhaloonni yeroo ammaa keessumaa dargaggoonni of eeggannoo gochuu waan qabaniif dhugaa ba'umsi kun hunduma keenyaan ni gargaara jedhee yaada. Keessumaa obboloota jaalala yookiin immoo rileeshinii hiriyyummaa keessa jiraniif ni gargaara. Akkas jetti obboleettiin kun. Ani kan jiraadhu biyya Dubaay. Biyya Dubaay kana yeroon jiraadhaa turetti namoota baay'ee walittan dhiyaadhaan ture. Hiriyoonni koos lakkoofsa hin qabanii. Waliin galla, waliin dhugna, ni aarsina, ni tuutnas. Utuma kanaan jirruun nama tokkoon hiriyaa qabadhee walbarree walittis dhufeenya ni eegalle ni hojjan. Kan argannuun garuu galgala walgahiin keenya dhugaatiif tuutuudha. Akkasiin utuma jiraannuun garaatti hin baadhe. Yeroon garaatti baadhu otoo hin beekin ji'a jahaaf hin ture. Hiriyaan koo kanattis akkan dhufate ittan hime. Ulfaa koo yeroon itti immoo itis ookee rakkoo hin qabu anaan jedhe. Anis nan dahe. Dahees yeroon galuu kana suusii kanatti hin deebi'e. Har'as guyyaa guyyaan manni keenya akkuma kaleessaa iddoo waliin ga'u ture. Mucaa koo baadheen nan xuuxa, nan dhuga, nan machaas. Hiriyoonni koos akkasuma. Utoon kanaan jiruun ammas lammaffaa garaatti hin baadhe. Yeroo kana garuu garaadhaaf baasuun qabaa jedhee murteesse. Abbaa manaa koo hiriyaa koo kan ture sunis yoon itti himu itti waliin gale. Anis deemeen ulfa ji'a sadiin garaadhaaf baase. Kan nama dhibu mucaan koo inni hangafaayyuu carraa guddate malee ani gahee haadhummaa hin baaneen ture. Jireenyi gaddisii akkasumaan itti fufee otoo jiruun sadaffaas garaatti baadhe. Sadaffaa kanarratti garuu hiriyoonni koo kaleessa na waliin turan kan manni koo mana walgahii fakkaatu sunis narraa fagaataniin qubaatti hafe. Abbaa manaa koo kan jedhame sunis nagatee hin bade. Anis ishee sadaffaa kana waliin anillee du'uun qaba jedheen nan murteesse. Sababni isaa manni yaalaa abbaa manaa koo dhufu malee riiskii fudhachuu hin danda'a waan ta'eef inni immoo nagatee deemeera. Amma qubaatti wanta nafeef haa ta'u garuu hiriyoonni koo gariin isaanii mucaa kana garaa kee keessatti akka duutu yoo barbaadee fi dhugaatiiwwan garaagaraa fayyadamuu dandeessa. Dhugaatiiwwan garaagaraa yeroo fayyadamte mucaan kun garaa kee keessatti waan duutuuf baasuun isaanii dirqama. Caalatti immoo dhugaatii kookaa koolaa fayyadamii jedhanii na gorsu turanii. Anis akkuma isaan naan jedhan nan fudhadha. Dhugaatiiwwan garaagaraas nan dhugu. Akkuma kaleessaas nan aarsaan ture. Kookaa koolaas nan dhugaan ture. Utuma lubbuu mucaa koo kan garaa koo keessatti baasuudhaaf iyyuu darbee ofii koo ajjeesuudhaaf fedhii fi hawwii guddaan qaban ture. Utuma kanaan jiru garaan koo guddataa dhufe. Yeroo kana mana yaalaa deemee altiraasaawundii yeroon ilaalamu mucaan koo fayyaa qabeetti akka taatee fi qaama guutuu taatee akka dhalattu ogeessi fayyaa natti hima ture. Ani garuu dhuma isheen barbaada. Yeroo ogeessi fayyaa kompiitaraan natti argisiisu hedduma tokkotti na aarsa ture. Mucaan koo ji'a 5 yeroo taatu falakuu wallaale. Achis odeeffannoo biyya Itoophiyaa keessaa Dooktar Ulfa ji'a 8 iyyuu baasuu danda'u tokko jira jechuun nagahe. Akkuma ta'etti lubbuu kana baasuuf anis imala koo gara Itoophiyaa nan taasise. Dooktar jedhame sana bira gaafan deemu garuu dubbiin akka nagahee miti. Abbaa mucaa kee fiddu malee hin danda'amu kanaan jedhani. Achis baanan mana yaalaa hedduurra deeme. Manni yaalaa riiskii abbaa manaa malee kana hojjetan jiraachuu wanta nagahee Finfinnee keessa hedduun jooradhe garuu homaa tokko gochuu hin dandeenye. Iddoowwan kaawwanis abbaa mucaa koo nagatee waan badeef eessayyuu fiduu hin danda'u. Achis dhiisee bahee mana xunqaayii akkan deemuuf na gorsanii. Anis tole jedheen mana xunqaayii nan deeme. Yeroon deemu xunqaayyichis falanaaf kaa'uu hin dandeenye. Dhaggee mana yaalaa malee falli hin jiru kanaan jedhe. Mucaan koo yeroon Duwwaa irraa dhufu ji'a 5 turte. Otoo lubbuu ishee baasuuf Finfinnee keessa deddeebi'uu ji'a 3 xumure. Walumaa gala isheen ji'a 8 taatee gara dhalachuutti dhiyaataa jirti. Boodarra ofii koos mucaa koos ajjeesuuf yaalee wanta dadhabeef daheen adaadawwan koo Finfinnee jiranitti kennee deebi'uuf murteesse. Ji'oota naaftes xumuradheen mucaa ajjeesuuf yaalii hedduu gaggeesse sana mucaa bareedduu fi qaamni ishee guutuu ta'e mucaa dubaraa tokko nan dahe.
Garuu mucaan koo baay'ee xiqqoo tokko waan taateef eegumsa fayyaa isheef jecha torbii lamaaf narraa fageessanii kophaatti kunuunsuuf turanii. Anaan ammas sammuun koo waa'ee abbaa manaan gatamuu koo yaadeen ofii kootti yaadota hamoo asaasa. Garuu immoo achuma ciiseen faarfannaa afaan Amaariffaatiin dukkaana cubbamootaa keessa situ dhaabbate gooftaa kan jedhuun dhaggeeffachaa boo'aan ture. Faarfannoota yaada garaa geeddarannaa hedduu dhaggeeffachuun yaadaaf qalbiin koo ni booji'ame. Dhalachuun mucaan koo kunis yaadaaf akeeka waaqayyoo akka ta'ee fi akkasuma immoo lubbuu waaqayyoo karooraan tolche namni fedha isaa waa gochuu akka hin dandeenye nan hubadhe. Gara gooftaa koottis deebi'ee araara gaafachuu akkan qabu nan murteesse. Mucaan koos gaafa isheen yaala ishee xumurattee gara kootti deebisanii ameen jedheen maqaa moggaasee fi ameen jechuun haa ta'u jechuudha. Mucaa koo inni kaleessaa yeroon ultiraasaawundiidhaan ilaalu itti gubadhu suni gaafa isheen qaamaan na bira geessu baay'ee tokkoon jaalala isheen booji'ame, baay'ee tokkos haadhummaan natti dhagahame, nan boo'e. Miirriin kaleessa keessa ture sunis natti dhagahamuu eegalanii. Har'a mucaan koo gaafa dhalattu mucaa hedduu xiqqoo qaba, harka hin guunne. Ishee hedduu sodaachisu turte. Har'a garuu gargaarsa waaqayyoon waggaaf ji'a taateerti. Ameen. Mucaa baay'ee qaamaan guddoo, mucaa waggaa 3 kan fakkaattu. Kun hunduu dinqii waaqayyooti. Jetteetu obboleettiin keenya kun wanta ishee mudateen dhugaa nuuf baati. Gidduu kanatti obboleettiin kun lubbuu mucaa ishee kana baasuu irra dabartee lubbuu ofii ishee baasuuf akka karoorsite yookiin immoo akka yaadaa turte dubbattu. Garuu mucaan kun cubbuun isheen hojjette kun aarsaa gurguddaa akka ishee kaffalchiise hubanna. Yeroo baay'ee dhaloonni yeroo ammaa kanatti beekumsaaf dandeettii garmaleetti amannee wanta waa hin baasne nuti fakkaachuudhaan cubbuu hedduu keenya mana keenyatti gashina jechuudha. Jalqaba rileeshinshiip irratti otoo galma gahuu yaadame sana hin gahin xuraa'ummaaf wal saaxiluudha. Itti aansee immoo gaafa waa uumame inni kan dhiiraas yeroo kanatti nu barbaachisu dhaqee lubbuu baasii jedhee ni gorsaa. Akkasuma immoo maallaqa isheen ittiin wanta kana gootu ittiin laata jechuudha. Tokkoffaa innis cubbuu kana keessaa harka qaba. Isheen dubaraallee jalqaba maaltu irratti gaha jettee kan itti yaadne reefu immoo maqaa ishee fi haalli ishee hundumtuu itti yaadatamee walii galanii ija namootaa fi firoota isaanii duraa dhokataniitu doktora waan itti farade sana bira deemanii lubbuu waaqayyoo ishee kana hin balleessu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Jarri yeroodhaaf homaa itti hin fakkaatu. Cubbuun gaafa hojjennu si jamma homaa tokko nutti hin fakkaatu jechuudha. Kanaatiif gaafa nuti turre wanti goone suni aarsaa nu kaffalchiisa. Yeroo baay'ee nu cubbuu gaafa hojjetan loonni waaqayyo abbaa dhiifamaa jedhu. Cubbuu hojjetanii kaanitu waaqayyo abbaa dhiifamaati jedhu. Eeyyeni waaqayyo abbaa dhiifamaati. Garuu cubbuun nuti hojjennu suni aarsaa gurguddaa nu kaffalchiisa jechuudha. Mucaan kun biyya kana keessatti wanta isheen mucaa kana isa jalqaba garaadhaa of baastirraa kaastee haga mucaa ishee sadaffaa kana mucaa kanarra darbitee lubbuu ishee baasuudhaaf as biyya Duubaa irraa kaastee haga biyya Itoophiyaa keessatti deddeebiin isheen taasistee aarsaan isheen kaffaltee hagan hin jedhamne jechuudha. Mana yaalaa hedduu bira deemtee mana yaalaa sanatti milkaa'uu hin dandeenye. Manni xonqaa'ii hin danda'ama jenna. Mana xonqaa'iitti milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Ji'a 3 jechuun wanta salphaa namatti fakkaata. Yaalii kana hundumaa ji'a 3 gidduu deddeebitee asirraa kaastee waan hedduu dabarsiteetti jechuudha. Cubbuun nuti hojjennu aarsaa kana caalayyuu nama kaffala. Gatiin cubbuu du'a jedha macaafni qulqulluun. Waaqayyo garuu gaafa nuti cubbuu hojjennu cubbuu keenya sanatti gaabbinee gaafa nuti araara waaqayyoon kadhannu waaqayyo cubbuu keenya nu dhiisa. Garuu cubbuun keenya yookiin ija nu balleessa yookiin harka miila keenya nurraa kuta. Cubbuun keenya gatii nu kaffalchiisaa jechuudha. Kanaaf cubbuun keenya akka gatii nu kaffalchiisu dagachuu hin qabnu. Deebisnee immoo shamarran jechuudha. Akkasuma obboloonni dhiiraas haa ta'u shamarranii yeroo baay'ee hin argina ijoollee garaatti baatanii kaanii garaadhaa of baasan akkasuma immoo dhalanii kaanii kan karaa irratti bosona garaagaraa keessatti qoshasha garaagaraa keessatti iddoo adda addaatti kan gatan hin argina jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi kuni wanta baay'ee cigaasisaa fi wanta baay'ee saalfachiisaa ta'edha. Keessumaayyuu immoo dhaloonni jalqaba gaafa rileeshinshiippii keessatti otoo galma gahamuudhaaf yaadame sana hin gahiin dhaqanii wanta hin taanetti gaafa seenanii isheen shamaraatis wanta akkanaatu irratti uumama jettee hin yaaddu ta'e yaaddeematti seenti ta'e naaf hin galu. Inni kan dhiiraas cubbuu kana keessaa hin qabu jedheetu yaada ta'e wanti isaa naaf hin galu jechuudha. Obboloota koo waa'ee dhiiga dhangalaasuu kanarratti macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 4 keessatti argina jechuudha. Waa'ee ijoollee Addaam lamaan obboloota
lamaan jechuudha Qaayelii fi Abeel argina jechuudha. Achi keessatti Qaayel yeroo inni naafadhaan obboleessa Abeel irratti keetoo ajjeesu argina jechuudha. Yeroo kana Waaqayyo gooftaan obboleessi kee Abeel eessa jira jedhee Qaayel yeroo gaafatu inni garuu anatu obboleessa koo eegaa jedheetu Waaqayyotti deebise. Waaqayyo gaafa Qaayeliin waa'ee Abeel gaafatu yookiin immoo eessa akka inni jiru gaafatu Waaqayyo bakka inni jiru wallaalee miti jechuudha. Deebii isaa ilaaluutiif malee Waaqayyo bakka inni jiru wallaalee miti. Gaafa Qaayel anatu obboleessa koo eegaa jedhee itti deebisu dhiigni obboleessa kee lafatti dhangalaaste sanii anatti iyyataa jira jedheetu yeroo itti Waaqayyo Qaayelitti dubbatu argina jechuudha. Obboloota koo kana jechuun dhiigni sagalee nuti hin dhageenye qabna. Sagalee itti Waaqayyo abbaa isaatiin walii galu qaba jechuudha. Anii fi isin gaafa lubbuu baasnu ija namaa duraa dhokannee gaafa baasnu Waaqayyo nu ilaala. Sababbiin isaayyuu dhiigni inni dhangala'e suni lafaa wal iyyata. Lubbuun suni humna hin qabdu, sagalee hin qabdu, sagalee isheen ittiin iyyatu nu dhaga'uu hin dandeenyu. Humna isheen ittiin ofii isheetirraa nu dhorkituun immoo hin arginu waan ta'eetiif yeroodhaaf humni qabeessinuuni aangoo qabeessinuunidha waan ta'eetiif sagaleen suni dhiigni suni sagalee baasee Waaqayyotti ol iyyata jechuudha. Waaqayyo Qaayel maal jedhee akka abaare beektu? Dhiiga lafa afaan banee dhiiga obboleessa kee akka dhugu goote sana irratti ari'atamaa hin jiraatta. Sanyiin ati facaafatte siif hin biqilu jedheetu jechuudha. Har'a dhugaa obbolooti baay'een isaanii kaleessa gaddaa hannisee 2, 3, 4 garaadhaa of baasee har'a garuu Waaqayyoon mataan isaa na adabaa jira dhala godhachuu yookiin immoo dhala argachuu dhabeera jedhanii obboloonni dhugaa bahan jiran jechuudha. Dhugaa bahumsa doktora tokko argitanii doote guyyaan kana lubbuu 10,000 balleessaa oola ani doktora opereeshinii kanarran hojjedha garuu jedhee mucaan otoo ogummaa doktoraa kanatti hin dhufiin jalqaba goradhe ergasii garuu haati manaa koo garaatti hin baatti ofiin harkaa garaatti hin baatti ofiin harkaa jedhee dirqama hojii isaa waan ta'eetiif hojii kana keessatti guyyaatti lubbuu 10,000 ol akkuma opereeshinii kana karanaas dhattee ofirraa baasti garasiis ofirraa dhattee baasti inni immoo qacaramee hojjetaa mindaa isaati kanan godhu yoo ta'e qacaraa isaa yookiin immoo hojjisiisaa sana wajjin wal dhabaa gabiin irraa dhaabata dirqama kana godha jechuudha. Garuu Waaqayyo gooftaan isaa dabee garuu inni itti dhugaa bahutu ture jechuudha. Dhugaa bahumsa sanallee isiniif hin fida. Kanaaf obboloonni waan akkanaa gootan adaraa keessan of eeggadhaa. Keessumaa dargaggoonni yeroo ammaa kana keessatti haala keessa jirtan ofii keessan dhaabadhaa dhaggeeffadhaa ofii keessan dhaabadhaa ilaala. Lubbuu balleessuutiin dura maal gochuun qaba maaltu narraa eegama wanti kun sirriidha moo sirrii miti jedhaatiitti yaada. Dursa otoo wanta kanatti hin seeniin wanta isin irratti dhufuudhaaf jirutti xiinxala. Erga seentanitti immoo lubbuu Waaqayyo gooftaan tolchee isinitti kennu aarsaa kaffaluu qabdan kaffaltanii guddisuu qabdu. Malee namni nan argu firri koo nan argu jettanii namoota duraa dhokattanii wanta isin gootan sun Waaqayyo isin arga. Sababbiin isaayyuu dhiigni inni dhangala'aa jiru suni gara Waaqayyootti ol iyyata waan ta'eetiif. Waaqayyoon kana gootanii kaatanii naaf dhiisi jettanii ammumayyuu daaraa keessa dhoqqee keessa gangalattanii Waaqayyo dhiifama gaafattanii Waaqayyo dhiifama isin gochuu danda'a. Garuu cubbuun inni keessan sanatti hin adabamtu. Cubbuun immoo gatii nama kaffalchiisa waan ta'eetiif karaa ta'eetiin cubbuu sanaaf otoo gatii hin kaffalle hin dabartan jechuudha. Kanaatiif yaa obboloota koo cubbuu sodaachuu irrayyuu wanti nuti beekuu qabnu Waaqayyoon sodaachuudha jechuudha. Gaafa Waaqayyootiin sodaanne gaafa Waaqayyootiin keenya keessatti keessummeessine waa'een cubbuu inni jedhamu suni nutti yaadatamu jechuudha. Yeroo uumatti cubbuu dalagnu iyyuu hin argannu jechuudha. Kanaaf obboloota koo of eeggannoo fi godhaa jechuu jaalladha. Dhugaa bahumsa obboleettii kanaatirraa hin barattu jedheetii namanaa sheer walii godhaa galatoomaa.